baga rabbi nagaan si baase haalli manidhaa akkam ture akkamitti baate? Haalli manidhaa akkuma beekamu silaaftuu waan darba jechuun hin ulfaatti haalli manidhaa riileetiivli bakki sun itti dhamsuun bakka man barumsa ture achi keessatti ijoolluma jaarsa waliin qaban sunti na dabalanii isaan waliin ture. Haalli jiru achi keessatti haalli jiru gaarii poolisoonni jiranii ijoollumtina isaan gaarii haalli qabiinsa manidhaa keessa gaarii haa taatuuti ammoo naannoo man murtiifaa waan akkana kan gubbaa marmaarifa jira rakkum gargaraa ture wanni amtuun nur dhaqqabin jirtu haalli gargaaruun ture. Haala kamiin mana hidhaatti baate? Manidhaatti akki baheen himata isaan narra balan keessaa gaaf 23 guyyaa caaluun duboriyyaa ta'e gabaataa sabaaf saba walitti buusuu OMN irra gabaas hojjetee jedhame suniin himatame ture. Ani guyyaa sun akkuma deddeebiin dubbachaa ture hojiiyyuu irratti hin argamne du'a caaluutiyyuu durte guyyaa lamayyaan hojii OMN keessatti hirmaadde hin jiru. Kanuma deddeebee dubbachaa ture. Deddeebiin beellamumna gaafachaa turte. Abbaan murtii beellamum isaan gaafatan kennaafi ture. Jalqaba irra guyyaa 14 kennaniifi deebisanii guyyaa 10 kennaniifi deebisanii 10 kennaniifi haa taatuuti garuu osoo ragaa tokkollee irratti hin argatini man murtii gubbaa dhiyaatee poolisiin mirmara isirra qabu xumuree jira. Galmi isaa gara abbaan wangaa dabarsaa jedhe achiin booda bakkooti xiyyaa baay'inaan waan dhufaniif jabeessanii mormanii eegii galmeeni gara abbaan langaa dabarsa armaan booda qorannoon adda har'a godhaniif hamir gwaabii dhabuuf hin jiru jedhanii abbaa murtii gaafatanii abbaan murtichas waan jira gamadamas laalee yaa'u himachuu mirgifeessanii taatus garuu guyyoota adanga'u beellama ja'a olisanii kenne jira asirratti hagamma raga tokkollee hin qabdanii kanaafuu nama kan mana hidhaa tursuu hin danda'u jedhe mirgi waabii qarshii 10,000tiin akka naayee gamgaaf 18 murteesse ture. Taatus ganam irratti man murtii jalqaba haraadhaan naa murteesse jalqaba lamaffarra deebisanii ammas man murtii waligala lidataa nageessanii turanii achirratti ammoo allangaa nam harraga guutuu walitti qabachuu jirra. Namni kun nama caalu intarbii tolchee waan gargara keessa baasee jira jedhanii turanii viidiyoo mucaafa qabatanii dhufanii hangaasi keessaadha gaafii barbaadu gaafachuu hin danda'a. Hojiin kiyya diitar waan hin taaneef hojii diitaraati keessa baasuuf wannechuuni. Kanaafuu ajaaruunis waan adda fayyadu hin qabu anis gaafa adda gaafadhu hin qabu kanaafuu balleessaan hojjedhu hin jirtu jedhe mormate taatus guyyaa 5 kenneefi abbaan allangaa guyyaa 5 kenneefi dhumirratti himadhaa jedhe himata rabbanaa jedhe murteesse guyyaa 5 sunis osoo himatnatti hin banini deebifte ammas guyyaa 15 akka nuu kennan barbaanna elektirooniksota gargara rafuuniin isaa ergin jette elektirooniksota warri nan rafuudha haraga adda irratti argamu waan hin jirreef abbaan allangaa guyyaa suniyyuu seerii isaan naan turtan hin jiru akkaabii eenyu marmaarichi fixattee jira eegi jedheen booda seerii deebisee abbaan allangaa guyyaa dabalata barbaajjer waan hin jirreefi carra hundi kennaniifi carra hundi ennaani dhumirratti mirgi waabiin haa eeggame akkanaan ba'ee jechuudha. Kalees naaf eeggame garsaati jaa isaan argina baasan. Yeroo haga mana murtii deddeebi'aa turte yeroo meeqa fidamte? Man murtii yeroo 8 ol na deebisanii jiranii himati isaan narra banan bakka womin jirre kompiliitili womin jirre dhumirratti raganarra dhabanii ennaani namoota gargaraatiin walitti na fidanii meeshaa waraana faayyoodhanii himati dajanee faalleen qar walitti qabuuf yaalanii turanii meeshaa waraanaa dhuunfaa meeshaa waraana hin qabu haan televiziyoonii meeshaa waraana qabate TV irratti hin baane jechuun beesikaalii matumin taane nama irratti bananii namum tursuuf waan namumaa shawuuf tolchan malee an jalqabarra irratti akkuma confident akka yakkin hojjetu waan beekuufi irrum deddeebee sunuma abbaan langaatti hima ture abukaatoti xiyyas kanuma deddeebianii dubbachaa turanii beellam yeroo 8 deegi kanuma hundi irratti waan wal fakkaataatti ta'aa ture jechuun waan wal fakkaata jechuun guyyaa wamto akka na himatu waan na himatu kan irra ragaan isaan fidan hin jiru hatti gaafatama na tolchu dhumirratti ammoo manni murtichaa ilaalee mirga waabiin eegee ganna dhiisee jira. Maaltu si dhagama amma yoo mana hidhaatii baatus illee dabalatee maatii kee wajjin yoo mana hidhaatii baatee maatii keetti dabalamtu? Yaa jabdu gammade yaa manidhaa waan dansaa miti maatiin kiyyaa hunduu boorana illee bakki jiran hunda dhufanii maatumatti balbala irratti eegee na simate maatiin nam 10 ol caalti. Haati xiyyan jirti, haati warqiyyan jirti, haati jaarti xiyyan jirti, abbobboleeyyan abbaa kiyya baay'ee jira, toddoowwan kiyya hiriyooti fi uummati bal'aa baay'ee natti matee isaan waliin amma
man seene jira ya gammade Usmaan Omaal jedhame gammachuu dhufee jira. Baga gammadee irra deebi'uudhaan akkasumas dhuma irratti ammoo waayillan kan kee mana hidhaatti kan hafanitu jiru ammas kan hin baane akkasumas uummata Oromootiin maal jettu kanaan wal qabsiiftee? Yaa waayillan fi baay'ee manidhaa jiru adammaatti isaan keessa hedduun isaanii ijoollee Jawaarfaa waliin qabamtu suni hedduun isaanii matii adda kan rabbanames hin jiru abbaan allangaatii fi imati rabbana guyyaa gana naa kennade gaafate ture guyyaan kennameef sunis xumurame jirna fakkaata akkasumas hima turanii taasisa dammaatti imati rabbanames hin jiru haleelsas guyyaa dheengaddaasis na murtii deddeebisa turanii mani murtiif daanyaanis galmee damti yaayaanis qadhee ofirra dabarsee jira isaanii hundi ijoollee maatii qabanii hedduun isaanii haadha warraa yookaan daa'im qabanii daa'im isaanii suni waan nyaachisan qabanii yeroo baay'een bo'anii beektamanii baa keessatti hin bo'anii qaachii walitti qabnee mankiraa gargaarraa nyaata gargaarraa wanni jira hoora bin waan namatti hin tolle jira jeneraalii manidhaa keessa. Gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoo irra deebi'uudhaan baga gammadee akkasumas waayillan keessi fi maatiin keessi baga gammadan siin jedha horii bulchu. Ayee waan Usmaan akkuma atileen ulfaatu. Hayyan egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma dhaggeeffachaa turtan gaazexeessitoonni OMN Guyyoo Waariyoo akkasumas yeroo darbee jimaata darbee kan hidhaarraa hiikame Mahammad Siraay ture egaa akkuma beekamu Guyyoon yeroo 8 oliif mana murtiitti deddeebi'aa ture akkasumas guyyoottan 49 darban mana hidhaa keessatti dabarsee egaa akkuma beekamu Guyyoodhaaf manni murtii yeroo jalqabaaf mirga wabii laatanii fi turanii didduudhaan oliyyannoo fudhatanii ammas manni murtii olaanaa kan federaalaa irra deebi'ee mirga wabii isaatii mirkaneessee fi jira egaa guyyaa har'aa Guyyoon mana hidhaatii bahee jira akkasumas uummata Oromoo maraan baga gammaddanii hiikamee jira jechuudhaan dubbatee jira egaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gama biraatiin immoo akkuma beekamu gidduu kana qeerroo fi qarree fi hawwan Oromiyaa keessatti keessumaa Harargee keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Hiriira gaggeessan keessaa guyyaa jalqabaatii fi qarreen fi hawwan waliin ta'uudhaan Awwadaay keessatti hiriira ba'anii turani. Hiriira kana immoo humnoonni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin dhukaasaa irratti banuudhaan addaan bittimsanii turani. Kan akkasumas hidhaa guuranii turanii akkasumas Awwadaayin booda hirnaa keessatti guyyaa har'aa immoo Kombolchaa keessatti qeerroo fi qarree fi hawwan hiriira gaggeessanii turani. Asiyaa kanarratti wanti itti dabaltu jira gama keetiin keessumaa qarree fi hawwan yeroo jalqabaatiif natti fakkaata bifa adda ta'een qobaatti qeerroorraa akkasumas warra dhiirotaarraa adda bu'uudhaan of danda'anii qarree fi hawwan hiriira bahuutti jiru gama keetiin wanti dabaltu maaltu jira Asiyaa? Akkuma beekamu yeroo darban keessa guyyoottan 3 darban keessa qabsoon bifa haarawaa ta'een hawwanii fi qarree Awwadaayin dhohee bahee isatti fufuudhaan immoo Araddaa Masuurii fi akkasumas immoo dirree xiyyaaraatti itti fufuudhaan kana malees immoo hirnaa keessatti illee gudeeddaa waraana mootummaatiin isaanirra gahaa jiru balaaleffachuudhaan akkasumas reebicha uummata keenya irratti taasisaa jiru mormuudhaan ture hiriira dubartoonni gaggeeffamaa ture kan biyya keessaa kan nuun ilaalle gara Harargeetti babal'atee jira yeroo ammaa kana keessatti. Egaa kanuma wajjiniin wal qabatee achitti dubartoonni hedduun illee qarreewwan hedduun hidhamanii jiraachuu mooraa kaampii waraanaatti naqamanii jiru keessattuu ijoollee umrii waggaa 13 gadii gara jabeenyaan reebichaa fi miidhaa qaamaa garaagaraa irratti geessisuudhaan gara kaampii waraanaatti naqaa turanii kanneen kaan immoo hidhamanii turan. Egaa kanuma wajjiniin wal qabatee gara galamsootti illee bilbilee turre odeeffannoo argachuudhaa fi barattuu saartuu kan jedhamtu hidhamtee guyyaa 15 mana hidhaa keessatti kan turte yommuu ta'u odeeffannoo gama sanaa arganne immoo gara biyyaatti bilbilee arganne gamasuma deemnee waan keessummoonni keenya nuun jedhan ilaallee gama sanatti kan deemnu ta'a abdii. Ayyee galatoomii turtii gabaabaa galamsootti goonee isinii dhiyeessinaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas turtiin keessan waliin haa turu kallattumaan gara galamsootti. Hayyeme Haasiyaan jedhama OMN tiyaatirraan isinii bilbilaa haala naannoo keessan yeroo ammaa kana itti jirtuu fi akkasumas immoo Saartuu Muhammad Saanii kan jedhamtu isin biraa hidhamuu dhageetanii odeeffannoo kanaa fudhachuufanii isinii bilbilee. Mee maal fakkaata haalli naannoo keessanii akkasumas immoo Saartuu Muhammad Saanii maal keessa jirti yeroo ammaa maaliif hidhamte?
Ayyee tolee galatoomuu ulfaadhoonleen godina Hargeysaa magaalaa Galamsoo irraan si dubbisaadhaa jira. Akkasuma guyyaa 12 akkuma labsiin labsamee mormiin guddaan akka Oromiyaatti gaggeeffamaa ture irraa kaasee reebichi hamaa fi hidhaan hammaatee itti fufee jira magaalaa keenya keessatti. Keessattuu Saartuu Mammasaanii nama jedhamu miyyoo dubartii barattuu yuunivarsiitii Haramaayaati. Sababa tokko malee qeerroodhaa wajjin hariiroo qabdaa qeerroo gargaartaa jechuudhaan qabanii mana irratti darbanii reebicha hamaa irratti raawwatee miilli ishiitilleen tokko cabee jira. Sababa kana wal qabatee guyyaa 15 oliif mana hidhaa keessatti tursiisanii har'a mana murtiitti dhiyeessanii jiranii kana fakkaataa jiru. Ayyee mee walumaa galatti ergaan asii dabarfattu yoo jiraate qeerroo Oromoo fi qarree Oromootiif ergaan asii dabarfattu yoo jiraate kana malees immoo namoonni kan biraa kanneen hidhaman illee jiru yoo ta'e gamalmaan odeeffannoo akkanatti nutti barbaanne. Ayyee dhaamsi danda'amu barbaadu qabsoon keenya bifa wal fakkaataa fi bifa qindaa'ina qabuun gaggeeffamuu qabaachuudhaan barbaadan. Maaliif qabsoon bifa qindaa'ina qabuun gaggeeffamu wareegama barbaachisneef nu saaxiluu danda'a waan ta'eef hayyoonni keenyas osoo hin turriitti yeroo gabaabduu keessatti marii gaggeessanii kallattii tokko nuuf faanii gabba'uu qabanii waan jedhuun dhaamuu fi barbaada. Qeerroo fi qarreen teenya immoo warra wareegamaniif rabbiin jannata haa kennuu fi warra madaa'aniif immoo fayyaa fi jajjabina hawwinaa fi ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. Galatoomi odeeffannoo nu laattee fi odeeffannoo biraas yeroo biraas qunnamna gaa galatoomi ulfaadhu maqaa OMN fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaas galateeffanna. Ayyee tola galatoomaa fi ulfaadha. Hayyeen egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa daawwachaa turtan Harargee Galamsootti turtii haasayaan daawwataa keenya tokko waliin gootedha. Kanumaan wal qabachuudhaan egaa akkuma jalqaba irratti jennee qarree fi haawwan Oromiyaa keessaa keessumaa Harargee keessatti qabsoo bifa haaraadhaan jalqabanii jiru. Akkuma beekamu waraanni mootummaa dhukaasatti banuudhaan iddoo adda addaatti hiriira isaan gaggeessaa turan adda addaa facaasanii jiru. Akkuma beekamu dubartoonni nagaadhaa bakka dubartootatti dhukaasuun sirrii akka hin taane karaa adda addaatiin Oromiyaarraa hayyootarraa namoota adda addaarraa argachaa jirra. Egaa akkuma beekamu hedduu isaanii kaampii waraanatti geessuudhaan mana hidhaatti argamu. Guyyaa jalqabaa awwadaa ture, itti aansuudhaan immoo hirnaa ture. Hirnaattillee bilbilee haala hirnaan keessa jirtu dubbisnee turre. Kallattii hirmaan immoo gara hirnaatti isin dabarsinaa ammallee nu waliin tura. Hayyee tasfaayin jedhama OMN irraa si bilbilamee hirnaa keessa hiriirri dubartootaa dheengadda taasifamee ture akkam ture akkamii jalqabamee magaalaa keessatti akkuma waliigalaatti haalli ture maal fakkaata mee asirraa jalqabi haala hirnaa keessatti uumame hiriira dubartootaa nuuf himi. Hayyee hiriirri dubartootaa kun kan uumameef guyyaa dheengadda magaalaa Awwadaay keessatti sababa qarreen Awwadaay hiriira baatee nuti kaawwataa gadi mitee jechuudhaan qarree magaalaa hirnaa hangi tokko wal akka afooshoo wal yaamanii citiidhaan mari'atanii galgala soorata takka namoonni muraasni dhufee mari'atee erga sanboota borumti ganama isaa 8 boo qabnaa kan jiru murteessanii ijoollee qeerroo wajjin mari'atanii sanboota hiriira kana ba'anii wanni hiriira kana ba'aniif tokkoffaa mootummaa kana akka mootummaa qaamni qeerroon qoftii maarree bahaa jiruuf kana mootummaa kana mormaa jiru mootummaan kun ammas humna qeerroo kana kallattii biraatiin ibsaa jiru waan ta'eef dubartoonni immoo ifiifuu humna nageenyaatii mallattoo nageenyaatii dubartiin Oromoo keessatti haadha xiqqeetii yeroo lolli uumame dubartiitu xiqqee qabatee dura ba'ee hiriira kana dhaabsisa. Kanaaf dubartoonni immoo asirratti rakkoo Oromoo irra ga'uu jirtu kana nuti irraa hirmaannaa yaaduu jiru. Rakkoon Oromoo rakkoo keenyaa rakkoon qeerroo rakkoo keenya jechuudha. Qarreen Oromoodhaa guurtuun ba'anii magaalaa hirnaa keessatti kaleessa hiriira godhanii waan ajaa'ibsiisu mootummaan kun akka dhiiratu nuti dubartoota kana takka tumaa ture. Dubartoota baay'ee kanarratti tumaa ture ammaas akkasuma dubartoota keessaa manguddoolee akka haadha Magarsaa, haadha Daraartuutii fi Saartuu obboleettii Abbiyyoo nama Indarayyaa warshii jira namoota hidhaman keessaa kanneen. Sababa tokko malee dubartoota keessaa walitti qabee namoota baay'ee hidhaa jira ammallee agarama kanallee namoota hedduu doorsaa jira waan ta'eef mootummaan kun tokkoffaa kufaatii isaa nama agarsiisaa kun dubartoonni har'aan tana hiriira ba'uu kana qofan tumaman mootummaan immoo dubartiin itti kaati mootummaan dubartii xiqqummaa hubuu isaatii
Kanaaf mootummaan kun hangam takka akka kufaa jiru hangam takka akka dadhabee jiru ifatti ifamee mul'isee jira. Qeerroolleen dhugaadhaa humna of duuba deebisuudhaaf itti cimeetti illee tarkaanfii fudhachuu danda'ee addunyaa yoo fayyaa taate garuu dubartoota irratti tarkaanfiin akkanaa fudhatamuun waan hedduu nama salphachiisu. Kanaafuu kun kufaa isaa harkaa tokko jedhee nama. Mee hiriirri awwadaa irraa qarree fi akkasumas awwan hin jalqabee gara booda gara hirnaa fi babal'atee guutuu Oromiyaa keessatti illee muuxannoon keessan kun akka babal'atuu fi qarree akkasumas awwan guutuu Oromiyaatti fi ergaa maalii qabu? Amma ergaanti akkuma qarree magaalaa hirnaa kaleessa hiriira baate kanatti yeroo magaalaa hirnaas akkuma bara amadura ginti sadaasa 12 hiriira doosetti magaalaan jalqaballee hiriira baranaa kan tan dura dooste magaalaa hirnaati. Guyyaa hagayya 15 bara 2020 irratti dhooste amma yeroo magaalaa hirnaati fi qarree magaalaa hirnaa kan wantoota Oromoodhaaf bu'aa qaban kamiyyuu keessatti hirmaannaa godhuudhaaf wantoonni duba deebisanii jiru. Kun immoo fakkeenya kan kaleessaa kun fakkeenya guddaadha jedhee yaada. Dubartoonni bakka hundaa immoo kallattii kanaan ol ka'anii lafaa uummata isaaniitiif dubbachuu danda'u qaban jedhee nama. Maaliif yeroo kanatti mootummaan kun akka qeerroo qabxiin mormaa jirutti yaada garuu dubartoonnis akka yaada uummata balaa uummata irra gahaa jiru kana harkanii uummata kanaaf dubbachaa jiran addunyaan tubatee dubartoota kanarraa balaa keessaa addunyaan harka yaaduu qaba. Ayyee akkuma waliigalaatti dhaamsate uummata Oromootiif akkasumas